Tole ashama harka fuunee nagaan waaqayyoo siniif habaayatu hordoftoota chaanaalii Siifan Tube hundumti keessaniyyuu akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii egaa ani baay'ee nagaa kooti waaqayyoodhaaf agalatu isinillee baga nagaa keessan taatanii isinin jedha egaa guyyaa har'aa affeerra Siifannaaf gootiini chaanaalii Siifan irratti gaafiif deebii kan waliin gaggeessinu ta'a jechuudha aga xumura koppii keenyaatti akkan wajjiniin turtan affeerraa kooti egaa guyyaa har'aatiif gara viidiyootti ba'uu kiyyatti xiqqooshii natti ulfaachuu danda'a kanaaf immoo ana wajjiniin tura gaafinaaf dhiyaate akkuma ishinaaf dhiyeessitetti deebisuudhaaf na yaala jechuudha agan hubadhe yookiis immoo agan beeku jechuudha gaafini ishinaaf dhiyeessite gaafisheen tokkoffaan namni hatitti heerumtu tokko nama jireenya biyya hormaa jiraate beekumoo yookiis namuma biyya keessa jiraatu yoo heerumte sitti tola gaafichi anaaf gaafii miti garuu namoota baay'ee gaafii ta'uu danda'a maaliif jaalala jechuun filannoodhaan miti jechuudha jaalalli hireedha hireen kennaadha kennaan jaalala kanaafiyyuu hireen namaa kan namaaf qoodamu yookiin kan namaaf kennamu filannoon otoo hin taane kennaadha jechuudha kanaafu ana akka mataa gootiitti kana murteessuu hin danda'u garuu namoonni tokko maa irratti hundaa'aniitu nama jaallata yookiis nama gaa'elaaf isaaniif ta'u filatu qabeenya irratti hundaa'anii beekumsa irratti hundaa'anii bifa irratti hundaa'anii kanaadhaan filachuu hin danda'u kanaaf immoo namni tokko immoo nama biyya hormaa jiraate akka keenya kana nama dadhabbii biyya hormaa argee yookiis jireenya biyya hormaa argee bu'aa baay'ee argee jireenya isaa keessatti yoo itti heerume yookiis immoo hiriyaa gaa'elaaf naa ta'u godhee yoon filadhee namni kun boruuf naa ta'a jedhanii filatu garuu inni kun jaalala ta'uu hin danda'u yoo jaalalli kan filatamu jaalalumaan jechuudha jaalalli kan filatamu jaalalumaan malee namichi sun waan rakkina argiidhaaf jaalala naaf qabachuu hin danda'u namichi sun immoo waan itti tolee guddateedhaaf jaalala naaf hin qabu jechuu hin danda'u kanaaf akka filannoo kootitti filannoo koos kan ta'e argame jechuudha nama maatii isaa yookiis biyyuma isaa keessa jiraatu dha jechuudha akkana anaatitti jechuudha filannoo kootiin kun kanaaf immoo filannoodhaan egaa filannoo kooti jechuudha hin taane kan rabbi naaf file jechuudha namoonni baay'eenis akkuma kana jechuudha filannoo isaanii rabbirraa isaaniif taanaan biyya alaatis ta'u biyya keessa rakkoo hin qabu jechuudha kanaaf gaa'ela jechuun qooda rabbiiti jechuudha. Tole egaa gaaffii keenya isa lammaffaatti yoo darbinu immoo gaaffiin keenya inni lammaffaan maal jedhaa shamara biyya arabaa jechuun maal jechuudha shamara biyya arabaa jechuun jecha ittiin ibsanutu hin jirre jechi ittiin ibsamu hin jiru hin qabulleen jechuudhaani maaliif nama bakka bu'eeyyuu dubbachuu hin danda'u jechuudha shamara biyya arabaa karama gabaabaadhaan yoon ibsu nama ofiitiif odoo hin ta'in waa'ee biyya ishii waa'ee lammii ishii waa'ee fira ishiitii kan yaaddu jechuudha jireenya itti toluuf hin tolle keessa taatee kan namaaf dhiphattu yookiis kan namaaf yaaddu jechuudha maaliif jireenya biyya ormaa akkuma beeknu hundumti keenya bu'aa baay'ee qabaa rakkina baay'ee qabaa wanta baay'eetu jira mudannoo baay'eetu jira jechuudha kana keessatti shamara biyya arabaa jechuun rakkina kana hundumayyuu kan dandeessee kan dandamattee jiraattu yookiis kan dabarsitu jechuudha maaliif kaayyoo ishiitiif jecha karoora ishiitiif jecha jechuudha kan hundumayyuu kan taatu jechuudha isa bira darbee immoo mataa ishee bira darbitee kan lammi ishiitiif dhiphattu kan warra ishiitiif yookiin maatii ishiitiif rakkatu jechuudha otoo ofiidhaaf wanta biyyaa baateef sana hin raawwatin ofiif otoo waan godhatiin kan fira ishee yookiis immoo maatii ishiitiif dhiphattu jechuudha jiruusa keessa jirtu irratti kan lammi ishiitiif dabarsitee dhiphattu yookiis maatii ishiitiif dabarsitee dhiphattu jechuudha shamarra biyya arabaa jechuun baay'ee cimtuudha jechuudha anumarraan kaasee baay'ee cimtuudha jechuudha wanta baay'ee jira biyya namaa keessa mana namaa keessa gaafa jiraannu guyyaa tokko nuti toluu danda'a guyyaa tokko nutti hin tolu amala namoota hedduu jechuudha afaan isaanii kan hin beekne amala isaanii kan hin beekne namoota duratti wajjin dhalannee guddanne otoo hin taane namoota haaraatti dhufnee makamne gaafa jireenya keenya gaggeessinu wanta baay'ee rakkina baay'ee ulfaata jechuudha garuu immoo isa keessatti obsa godhannee karoora keenyaa fi kaayyoo mana abbaaneef sana jechuudha isa kanaaf gaafa cimnee hojjennu
kutannoo nuti qabnu agarsiisaa jechuudha. Kanaaf egaa namoonni baay'een hin dubbatu. Shamarra biyya Arabaa jechuun shaamaadha jedhan. Akka shaamaatti bakka bu'uu danda'a jedhan. Shaamaan maalidha? Ofiisaatiif baqeetu ofiisaatiif gubataatu namaaf ifa jechuudha. Kanaaf shamarra biyya Arabaa jechuun wanta baay'eedhaan ibsuu hin dandeenya. Bakka goota jechuun dandeenya. Cimtuudha jechuun dandeenya. Waanuma ittiin ibsinu iyyuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf hundumti keessaniyyuu kan akka koo biyya ambaa keessa yookiis mana Arabaa jirtan jechuudha. Jajjabaadhaadha. Ni mo'attu. Jireenyi mo'atama jechuudha. Yoo nuti jabaannee jennee hin mo'atama jechuudha. Kanaaf shamarra biyya Arabaa jechuun walumaa galatti goota rakkinaaf hin jilbeeffanne jechuudha. Kanaan isiniin jedha. Isin immoo waan jettan. Tole gaafiin kiyya inni sadaffaan akkana jedha. Innis maalidha? Fuulduratti eessa jiraachuu barbaadda naan jettee jirti. Fuulduratti kanneen jiraachuu barbaadu biyya koorraa yookiis naannoo dhaloota koorraa fagaachuun barbaadu jechuudha. Ani yoo filannoon namaa garaagaraa jechuudha. Garuu ani bakkuma itti dhaladhee guddadhee baradhee biyyuma koo keessaa magaalaa Oromiyaa keessaa magaalaa Amboo keessa jiraachuun barbaada jechuudha. Sanaan ala filannoo biraan barbaadu jechuudha. Yoo tolellee yoo badillee achirraa siquun barbaadu jechuudha. Gara fuulduraatti hawwii koo fi karoora kooti jechuudha. Kanaaf hordoftoonni chaanaalii Iftuutii yoo dhuftanii na argachuu dandeessuun isiniin jedha. Magaalaa Ambootti wal arginu. Waaqayyoon immoo achi nu argamu. Inni arfaffaan immoo mudannoo jireenya keetii keessatti biyyaatii aga biyya Arabaatti wanta si mudate iminaan jettee mudannoon koo wanta baay'eedha. Aganna laddee dhagayetti wanta baay'ee na mudateera garuu isa keessaa garuu akka ijootti kan inni fudhadhe jechuudha. Guyyaa tokko gara Dubaay kana dhufuudhaaf garuma Dubaay kana dhufuudhaaf piroosesii odoon xumuraa jiru Finfinnee bahee jechuudha. Finfinnee bahee imbaasiirraa gara marmaraa gochuutti na ergan jechuudha. Deemee gaafan jedhu birriitu na hanqate jennaan baankiirra birrii fudhachuu dhaqee birrii 2,000 wayii baafadhee as deebi'ee kan jira jechuudha. Osuma as deebi'uu nama tokkotu natti dhufe. Gaafa natti dhufuun nagaadhuma Waaqayyoo na gaafate. Na gaafatee harkuma isaa kanaan akkas na tuqe. Sanaan booda waan adda addaa natti odeessaa utuma jedhu foormii wayiitu guutama naan jee natti odeessa. Ani isan dura birrii fudhachuu deemee dhiiseen namichuma wajjiniin kute jechuudha. Isuma wajjiniin deema. Deemee baay'ee fagaadhe. Isuma wajjin. Ituma jedhu ammallee hin beeku birrii kan hin qabu buukii koorraa ofuma kiyyaan baasee deebi'een jechuudha isa duraa miti. Amma immoo birrii 25,000 kan buukiirraa qabu jechuudha. Baaseen bilbila koo wajjin itti kenne. Namichatti jechuudha. Baasee ergan itti kennee inni akkana gara ta'etti goreen sanaan booda anoof bare. Onoof baroo akkuma maraatuun ta'e dhugaadha gaafa sana jechuudha. Birrii fixadheeraa akkuma maraatuu ta'eera jechuudha gaafa sana mudannoo gosa guddaadha dhugaadha Finfinnee keessatti jechuudha. Qubama kiyyaan jiraayu. Namirri na wajjiniin hin jiru. Poolisootatu birrii 20 meeqanaa kennee ani kaamboon dhufee garuu Ambootti hin deebine obboleettiin koo tokko gara Hayyer Xeenaa jirti. Taaksii qabadhee ishee bira deemee jiru. Mudannoo gosa cimaadha kun jireenya koo keessatti. Egaa kanaaf hundumti keessan of eeggannoo godhaadha gara biyyaa gaafa deemtan jechuudha. Nama hamanuun gaarii miti jechuudha. Waaqayyoon immoo nama eegu. Mudannoo koo isa cimaadha isa guddaadha jechuudha jireenya koo keessatti wanta na mudate keessaa kan inni hin irraanfanne keessaa isa kana jechuudha tokko. Kan biraa immoo gaaffii shanaffaan jechuudha. Gaaffii shanaffaa yuutuubii banachuudhaa fi maaltu si kakaase? YouTube banachuuf wanti na kakaase yeroo sanaaf wanta addaan jiru ture dhugaadha. Yeroo sanaaf baay'annee jirra lafa hojiitti jechuudha. 4 taanee jirra ture. Hojii baay'ee hin qabne. Ganama xiqqoo mana keessa qulqulleessine taa'ama oolla bilbiluma laalaa oolla dhugaadha. Guyyaa jimaataa xiqqoo hojiiwwan baay'atuuf malee kanarra guyyaa biraa homtuu hin jiru jechuudha. Maaliif guyyaa jimaataa mana jaartii gallaa guyyaa jimaataa ijoollee ishiitu dhufaayu jechuudha. Malee sana booda hojii hin qabnu guyyaa biraa jechuudha. Bakka ganama qursii nyaannaan hojii hin qabnu.
Na sana YouTube malala olla Facebook malala olla sanaaf mucayyoon riyaa ko tokko jirti walii gallee yeroo keenya kana to YouTube itti jijjiirre nutis birriin argannaa miti jennee yaanne. Jechuun piroosesii haga kana iyyuu qabnu ittiin fakkaatu yeroo sanaaf jechuudha YouTubein in banannee nulachuu guyyuma tokko bannee natti fakkaata. Achiin baay'ee wajjin turre YouTube banannee wajjin ji'a tokko lama sanarran turre akkuma tasaan achi hojii sanan nan gallakkise jechuudha. Haala kanaan itti fufee jechuudha. Amma YouTubein dadhabbii qabasi bu'aas qaba. Kana hubadhee jira jechuudha. Garuu yeroo sana yeroo makeenya fixuurra teenye YouTube yoo banannee homaa rakkoo qaba inni tolee galee jalqabne jechuudha. Amma garuu YouTube irratti dadhabbiin akka jirus bu'aan akka jirus amma reefu naa galaa jechuudha. Kanaaf yoo cimanii hojjetan immoo YouTube irrattis bu'aa qaba. Kaka'umsi kun dura